Ashama akkam jirtu hordoftoota Tiyaatiyu bagana gara Tiyaatiyu dhuftan warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'ammoo saambusaa yeroo jalqabaa kiyyaa hojjechuu kiyya. Kanaafuu hanga viidiyoo dhumaa like share subscribe gochuudhaan akkana faana turtan isiniin jedha. Haaluma salphaadhaan mana keenya keessatti kan qopheeffannudha. Keessattuu qixxaa isaa warroonni lixillee osoo hin tuqiin hojjechuu barbaadaniif haalli kun baay'ee isinii fayyada. Qixxaa isaa hojjechuuf bishaan itti buuseera, soogidda diqqootti buusadha. Saniin booda zayitii diqqootti buusadheera, harcee kubbaayyaa tokkoo fi bishaan kubbaayyaa tokko walakkaan baxaxee jechuudha. Hanga sirriitti qal'atee jedhutti baay'ees qal'achuu hin qabu, baay'ees furdachuu hin qabu jechuudha. Jiddu galeessuma gooneetiin qal'ifna. Sirriitti akkanatti waliin dhoofneetiin bishaanoon wanqatee itti buusaatiin hanga barbaannutti qal'ifna jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha hanga alaa bitamutti. Kan manaa kun baay'ee tokko mi'aaya. Kan alaa sun firiijii keessa bardoo keessa yeroo baay'ee waan turuuf hagas maraa miti. Kun immoo yeroo sana waan ga'uuf baay'ee nama dhiibu, baay'ee salphaadha. Kanaafuu haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo lixii kiyya qal'isee geessee maxbashaa kan qaban yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Kunoo akkanumatti honnoo gochuudha jechuudha. Baay'ees nama dhiibu, yeroo duraatti diqqoo isin dhiibuu mala. Garuu waan akka nama dhiibu baay'ee salphaadha. Kunoo akkanatti ga'eera. Ammatti garagalchadha. Maxbashaan keessan kan qabu ta'e zayitii diqqoo jala osoo dibdanii bareedaadha. Kunoo akkanatti baay'ee tokko salphaadha. Yeroo gabaabaa keessatti gaha. Kana caalaas xiqqoo haphisuu ni dandeessu. Garuu kunoo gahaadha, baay'ee tokko bareedaadha. Keessisaas baay'ee bilchaatee isiniif ba'a jechuudha dhumarratti yeroo xabbastanis. Kun hunda isaatu akkanatti tolchee geessa. Hunda isaatu kunoo tolchee geessee isinitti deebi'eera. Kunoo akkuma argitan haphii tokko baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee salphaadha hojjechuufis homaa waan nama gaafatu hin jiru. Yeroos baay'ee nuuf qusataa, baay'ee tokko bareedaadha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Asitti immoo kan keessa saambusaa keessa goonu tolchinaa jechuudha. Zayitii maankiyaa lamatti buuseera. Saniin booda kumin seed kan jedhamu san itti godheera jechuudha. Erga diqqoo kana isiin booda shunkurtii kiyyatti buusadha jechuudha. Isin keessa kamaa jamtanii hojjechuu dandeessu. Warri misira jaalatan misiraanis hojjechuu ni dandeessu. Ani garuu har'a dinnichaan hojjetu waan ta'eef dinnichaa fayyadamaa jechuudha. Dinnicha kiyya dura bilcheesseera. Kunoo shunkurtiin kiyya diqqoo yoo bilchaateen booda kanaaf itti buusadha jechuudha. Shunkurtii kiyya egaa diqqoo bilchaateen booda atara kan bilchaatee tan baradoo keessa jiru isatti buusadha. Isaas diqqoo erga xambaseen booda walitti deebina. Atara kiyya diqqoo erga xabbasameen booda barbaree diqqootti godhadheera, irdiitti godhadheera, soogidda kan itti aanu immoo garam masaalaatti godheera jechuudha. Kanneen itti gochuudhaan walitti sirriitti wal keessa dha'anii jechuudha. Isin qimama hajamtan asirratti buufachuu ni dandeessu. Bishaan diqqootti godhadhaa, diqqoon alaafuuf jechuudha. Dinnicha kiyyootti buusu akkan jalaan goggoonneef bishaan diqqootti buusadheera, maankiyaa lama jechuudha.
saniin booda xiqqoo xabbaseenii walitti deebina. Kana erga xiqqoon xabbaseen booda dinnicha duratti affeelee qopheesse isa xiqqoo akkanatti butucheera jechuudha. Isatti buusadha. Erga ittiin buusadheen booda xiqqoo waliin dhahee baay'isiin tursiisnu jechuudha. Saniin booda wanta itti buusamutti buusnee irraa fuuna. Kana sirriitti wal keessa maksiisna jechuudha. Sagalee kiyyaaf dhiifama naaf godhaa, har'a qufaan naqabeera baay'ee tokko. Kanaafuu yoo isin jeeqee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Kun akkanatti wal keessa erga maksiiseen booda gubbaan qaaraatti godhadhaa. Yoo itti godhachuu baattanis ijoollee yoo qabaattan itti gochuu dhiisuu dandeettu. Asitti kooriyaandarii gubbaan itti godheera jechuudha baala isaa. Saniin booda kun dhumni isaa kana fakkaata. Kana qorruuf dhiisee saniin booda qixxaa keenyatti deebinee keessa maruu jalqabna jechuudha. Kana qixxaa kiyya erga qorreen booda feestaaliin akkanatti marree kaahee jira jechuudha. Kana boca barbaadanitti murtanii akka isinii tolutti akka beektanitti godhachuu ni dandeessu. Ana kana bakka lamatti mureetini saniin booda qarqara isaa irraa muraa xiqqoo jechuudha. Akkana ol qixxaa'ee natti tolutti. Karraa mure kanneenis hin gatu jechuudha. Booda yeroo xabbastanii geessitanitti hojii adda isaa xabbasuu ni dandeessu. Baay'ee mi'aadha. Kunoo kana akka jamtanitti maruu dandeessanii akka barbaadanitti jechuudha. Akka boca sadis ni qabatutti kunoo akkanatti mareera. Saniin booda lixii harceen baxaxee qopheesseera. Isa akkanatti walitti qabsiisanii yeroo jalqabaa kiyyaaf tolchuudha. Saambusaa yeroo jalqabaa kiyyaaf kuni komentii irratti naaf barreessaadha. Akkam bareedamoo haala gaarii immoo akkamitti akka hojjedhe komentii irratti naaf barreessaadha. Baay'ee hojjedhe hin beeku. Baay'ee ganama irraa saambusaa baay'eellee hin jaaladhu. Kunoo kana fakkaata. Kan biraas akkanumatti qopheessina jechuudha. Haala barbaadaniini boca barbaadaniin qopheessuu ni dandeessu akka isinii mijatutti. Kunoo amma gara xumuratti deemaa jirra. Kanallee akkanumatti qabsiisanii kanammoo waan bal'ateef osoo muriin kan akkanatti hin godheeni kaawwan caafii irraa muree ture kanammoo irraa murre. Kanaafuu kan irraa hafe kana isa irraa muraa jechuudha albeeni. Saniin booda boca bareedaa nuuf qabata. Kunoo kana fakkaata osoo muramiin jechuudha. Hunda isaa xumuree isinitti deebi'a. Kunoo kana fakkaata dhumni isaa. Amma zayitii keenya uwwifannee itti xabbasna jechuudha.
akkanumatti itti gaggaragalchaatiniini hanga bilchaatutti xabbasnaani. Baay'ee tokko mi'aayaadha dhugumatti yaalaadha. Baay'ee tokko mi'aayaa ammas Ramadaanis dhufaa jira. Kanaafuu hojjedhaati yaalaa isin jedha. Warroonni chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taatan baga nagaan dhuftanis warroonni chaanaalii kiyyaa immoo maatiiwwan chaanaalii kiyyaa waan jajjabeessitaniif hedduu galatoomaa isin jedha. Kunoo akkanatti bilchaataa jira jechuudha. Hanga diimatee jedhutti akkanumatti gaggaragalchaatumaan bilcheessinaani. Kunoo amma isa gaheera diimateera bareedeera. Baay'ee tokko halluu barbaadu naaf fideera jechuudha. Kanaafuu irraa baasa. Kana fakkaata. Kanaafis akkanumatti geessinaa jechuudha. Kunoo dhumni isaa kana fakkaata. Baay'ee bareedee baay'ee namatti tola. Akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo kana jaallattan like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti har'aaf xumureera. Nagaatti naaf tura.